hayyi aboo jirtu akkam nagaa fayyaadha bakka jiraatte bakka jirtu nageenya rabbi si biraa jiraatu kan biyyoota adda addaa keessa facaatanii bitittim adda taatanii argamtan ilmaan Oromoo lammiin tiyya sabni koo sabni bal'aan kan jiruun addunyaadhaa gargar baaftee biyyoota adda addaa keessatti argamtan bakka isin jirtanitti nageenyi rabbi isin bira haa jiraatu haala jiruu ammaan tanaa kana keessa rabbiin gartee firii godhee ol isin haa baasu jiruu tee keessatti waa baay'ee si nama umrii rabbi yoo si dheeresse waa baay'ee ijaan agarta nama umrii dheerateetu waa baay'ee ijaan arga kan akka lubbutti wal jaalatu kan yeroo gabaabaa keessatti gargar faca'ee argamu jaarsaa fi jaartii kan yeroo jalaa jaalalaan walitti dhufan kan yeroo gabaabaa keessatti adda faca'anii argaman hayyoota islaamaa kan yeroo nagaa akka lubbuu wal jaalatan kan yeroo gabaabaa keessatti duddaa fi garaa walitti ta'an agarta akkana damiina biyyaa kan biyya bulchu kan biyyaan deemu kan biyya jala yaatu kan yeroo gabaabaa keessatti ummata ganee isaa fi ummanni duddaa fi garaa walitti ta'uu arta mootummaa biyya bulchu kan aangoo harkaa qabu kan yeroo ummanni qubatti baasee isa filate yeroo gabaabaa keessatti ummataan duddaa fi garaa walitti ta'uu arta jaalalaa fi jaalalloo kan yeroo duraa gammachuu walitti dhufan dhumarra deebi'anii gartee kan darsa isaanii adda guuratan agarta kun hundi jiruu addunyaa keessatti nama rabbii umrii isa dheeresseetu arga kan hunda maaltu fide bakka jirtanitti nageenyi rabbi isin bira haa jiraatu kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyya salaamata isin gaafachuu hin daganne assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ar'a xiqqoo waa'ee jiruu duniyaa kana irraa haasofna jiruun duniyaadhaa murtuu waa hundaa obboleessaa fi obboleettii gargar baaftuu hundaa hayyoota fi beeytota adda murtee gargar baaftee ija adda addaatti laattee duddaa garaa walitti goote yaa jiruu duniyaa ar'a waa'een qabadhee isinii dhiyaadhe addunyaan tun yoo nama rabbiin umrii isa dheeresse taate kan waa baay'ee adda baafatu kan waa baay'ee argu rabbi umrii isin dheeressee waa baay'ee isin agarsiisu kan waan ati yaaddee sammuu tee keessatti itti amanuudhaaf shakkitu nama akkanaatu waan akkanaa dalagaa jettee kan ati amanuu hin dandeenye kan yeroo gabaabaa keessatti bakka ati yaadde san hin jirre ijaan agarta beeka sheekh darasaa damiina biyyaa aktiivitii biyyaa hayyuu biyyaa kan yeroo ati ilaaltu nama kana gartee amantee jaalattee fudhattee gammachuudhaan wajji jiraachuu barbaaddu kan yeroo gabaabaa keessatti bakka ati itti yaadde san irraa fagaatee bahara keessa qaxxaamuru agarta bahara duniyaadhaa doonii gommaan qabne kan inni daaku agarta kana hunda kan isa taasisu maali duniyaadha duniyaan kasaaraa addunyaa fi aakhiraati addunyaa irratti illee si kasaarsitee namaan gargar si baaftee aakhiraatti illee kophaa si dhaaftee ibda jannaan si dhadhamsiisti kabajamtoota obboleewwan kiyya sababa addunyaa tanaa jaarsaa jaartiin gargar bahanii kophaa jiraatan sababa addunyaa tanaa sheekaa fi darasaan gargar bahanii sheeka mootummaa jechuudhaan maqaa itti moggaasan yookaan immoo sheeka gartee duniyaa jechuudhaan maqaa itti moggaasan meeqaatam hayyuu biyya beekaa biyya kan hawaasni dhaga'u sababa addunyaatiif kan hawaasni biraa dhabu addunyaan tun waan nama goone hin qabdu hayyuu beekaa kan ati jettee eeydu booda immoo kan iddoo sanitti ati hin agarre mana tokko yookaan immoo miliyoonuma tokko kan qalbii isaadhaa duniyaadhaaf kan duniyaadhaaf butamu duniyaa jala fiigee maalummaa keessa irraanfatu yeroo ati wantoonni akkanaa si mudatan ati akka mataa keetitti maal murteessita maaltu sitti dhaga'ama gaafa addunyaan hayyoota islaamaa gargar baastu gaafa addunyaan nama ati akka lubbutti amantu yookaan immoo qabeenya kan kee bira kaaywatte yookaan immoo horii tokko gartee naa qabi jettee ati itti kannatte
gaafa sababa addunyaa saniitiif si wallaale gaafa sababa addunyaa saniitiif si irraanfate ati maaltu sitti dhaga'ama akka mataa keetitti. Obboleewwan kiyya kabajamuuf jaalatamoo haalli yeroo ammaan tanaa keessa jirru haalli duniyaa hedduu takka yeroo ammaan tanaa eenyu akka amananii fi eenyu akka abdatanii fi eenyutu amaanaa eegan yeroo adda fooyan yeroo adda wallaalan gahee jira. Obboleewwan kiyya haa ta'u immoo yeroo ammaan tanaa keessatti akkaataa itti qabeenya itti horatan mala dhawuu malee akkaataa itti hawaasa islaamaa itti jaaran yookaan immoo saba bal'aa tokko itti jaaran namni karoorfatu hin jiru. Akkamittiin dubbadhee haasawee akkamittiin qabeenya uf harka deeffadhee akkamittiin horoo argadhaa malee akkamittiin ummata islaamaa kana jaara amaanaa ummata islaamaa akkamittiin eega amaanaa obboleessa kiyyaa akkamittiin eega nama duraan rabbiif jecha na jaalate jaalala isaadhaa kana akkamittiin eega jaalala inni rabbiif jecha na jaalate kana ani hoo akkamittiin jaalala isaadhaa kana akkan addunyaa fi aakhirratti illee itti milkaa'u ta'a namni jiru yeroo ammaan tanaa keessatti ni takkata. Namni obboleessa kiyyaafin bakka qaba obboleessa kiyyaafin kabajaa qaba beekaa kiyyaafin kabajaa qaba hayyuu islaamaatiifin kabajaa qaba nama dhageettii ummata islaamaa biratti qabuufin kabajaa qaba nama jiru yeroo ammaan tanaa arguun isaadhaa ni ulfaata. Irra hedduun nama qabeenya itti kennitee hayyuu islaamaa arrabsi yoo jetteen qabeenya itti kennitee kottu abaluu arrabsi yoo jetteen qabeenya itti kennitee kottu abaluu ajjeesi yoo jetteen kallattii salphaa karaa laafaa taheen kan lubbuu namaa galaafatu. Waa baay'ee agarre yeroo gabataatee yeroo gabaabaa keessatti argamte gurra isin buusuu barbaada kabajamtoota fi jaalatamtoota keeyya. Sababa addunyaatiif abbaan ilmoo wallaaluu dhageessee beeyta. Sababa addunyaatiif abbaan ilma wallaaluu dhageessee beeyta. Sababa addunyaatiif abbaan biyyaa namni gandaa hayyuun biyyaa yookaan immoo nama amanamaa jee namni maallaqa akaawuntii isaa irratti yeroo ergate namni kun isa ganuu dhageessee beeyta hin dhageenye jeeyin kun waan si mudatee jiru akka si mudatillee nan beeka garuu immoo kan ati horii biratti ol kaawwatte sun tarii si biratti gartee amaanaa eeguu danda'a hedduun kan ibidda akkanaa keessa bu'eetu jira. Obboleessa kan kee kan ati wajji dhalatte obboleettii tantee tan ati wajji dhalatte kan yeroo gabaabaa keessatti si gane beeyta sababa duniyaa tanaatiif jedhee rabbiin yoo umrii si dheeresse waa baay'ee jaan agarta. Addunyaan tun mana dukkanaa ta'uu ishiidha. Addunyaan tun jiruu gartee itti uf dagatan jiruu gartee itti fattanaman ta'uu kan adda namaa baastu. Obboleessa kiyya kabajamuuf jaalatamu obboleettii kabajamtuuf jaalatamtu yeroon itti nama adda fooyanii adda baafatan yeroon itti gingilchaa irra kaanii nama gingilchan yeroo ammaan tanaati. Yeroo qalbiin namaa duniyaadhaan shaakalamtee jirtu yeroo qalbiin namaadhaa addunyaa tanaan hidhamtee jirtu keessatti eenyuun amanee eenyuu wajjin jiraadha yeroo jettee ati sammuu tantee uf gaafattu yeroo ammaan tanaati. Nama gartee ati nama diiniiti jettee eeytu nama gartee ati namni kun amaanaa ummata islaamaa ni eega jettee ati eeytu kan yeroo dheeraa waggaa dheeraa wajji lakkoofsiste kan irra deebi'ee sababa duniyaatiif si ganu ati maal jettaan mee akka keetitti gaafii kana naa deebisi. Kan ati bakka buustee qabeenya kana nu eegi jettee amaanaatti kennitte kan ati namni kun bakka kiyya bu'ee kaayyoo tiyya galmaan gaa kaayyoo diinii fi nasrii diinii gama isaatiin hawaasa islaamaatiif yoo jenne nasrii diinii ni arganna jettee ati yaaddu kan yeroo ammaan tanaa si gane ati maal jettaan akka mataa keetti deebisaatti qabda mee deebisaa kan kee naa deebisi koomentii jalatti. Yeroo ammaan tanaa beekaa hayyuu jettee ati abdattu kan deebi'ee xiqqeenya irratti agartu kan gannummaa yookaan immoo afaffaajummaa gantummaa irratti agartu kan akka ati obboleessa fi obboleettii tantee tan islaamummaa walitti fidde rabbiin haada tokkichaa walitti hidhe ati shakkitu kan si taasisu gaafa namni ati amantu si gane tokko
deebitee obboleessi islaama tokko akkatti amantu ni qabda hin qabdu. Nama karoora akkanaa kana tumee akka obboleewwan islaama waliin amanne, nama karoora akkanaa kana tumee akka fuulduratti galma tokko gahuu hin dandeenye si taasisu ati maal jettaan akka mataa keetitti? Sababa isaatiin akka ummanni islaama waliin amanne kan taasisu, sababa isaatiin gartee obboleewwan gargar faca'anii diiniin kun akka gartee gufuun jidduutti argamtu kan taasisu, hulaan gartee dukkanarraa ifatti ittiin bahan tokko akkasitti cufamee shabkii mana hidhaa keessatti akka re'ee mooraa keessatti qallabanitti akka mooraa keessatti akka ati qallabamtu kan si taasisu fedhu ati maal jettaan? Osoo karaan jiru karaa si cufee dildila bahara gubbaa qaxxaamuru sitti muree akka ati safiinaadhaan deemtu yoo si taasise, karaa dheeraa ati haxoottee tolchitee ispaaltii goote kana deebi'ee karaa kana muree koroortatti yoo akka inni deebisee lammaffaa dhagaa aftee akka makiinaan dhukkee kaasaa deemu kan si taasisu maal jettaan obboleessa kiyya obboleettii kabajamtu? Kaayyoo fi adeemsi yeroo ammaan tana namoonni tokko tokko qalbii isaadhaa ittiin haguugee obboleettiiwwan islaamaa tan iddoowwan tokkotti wal gahanii khayrii carraaquudhaaf daandii saaqan kan daandiitti cufuutu jira. Khayrii carraaqamte kana fedhii dhuunfaa ofiitiif oolchuudhaaf mee gaafii sirraa qaba yaa obboleessa kiyya obboleettii tiyya kan amaanaa hawaasa islaamaa gantee kan kaayyoo ummata islaamaa gufachiisuudhaaf deemtu kan jaarmaya tokko kan khayrii irratti walitti dhufee bu'aa tokko buusuudhaaf halkanii guyyaa xaaru gaafa dura dhaabbattee gufuu itti taate mee gaafii sii qabaate kan akkasii jireenya kee keessatti maal yaaduudhaaf seenaa kee keessatti maal galmeessuudhaaf teessa? Addunyaan ni dhumti. Addunyaa jechuun fiixessa ganamaati. Gaafa halkan bokkaan roobaa bulee ganama mukkeen irratti citaa irratti fiixessi yeroo bahaa aduudha akkasitti sitti falaqqisu san jiruu addunyaa tanatti addunyaan akkasi boruu ganama takkaasiitu biraa kutaa takka addunyaa si biraa kutaa fiixessi ganama gaafa aduun itti baate yeroo gabaabaa keessatti kan hin agarre jechuudha. Addunyaan akkasi har'aan tana jiruu addunyaa tana irratti obboleessa islaamaa gantee obboleettii islaamaa gantee qabeenya ummata islaamaa nyaattee jiruu tee keessatti hortee tantee tasi duuba seenaa isaa hin xureessin dhaamsan an si dhaamuu barbaadu. Warroonni badii irratti wal deeggartan namoota badii dalagu kan kaayyeffatee isaa wajjin dagalee isaa tahee hamilee isaa ta'u atillee nama kaayyoo akkasii qabu wajjin gaafa hiriirtee deemte atii fi inni garaagarummaa hin qabdu. Kana keessatti waan ajaa'ibaatiin si hima wanta garaa na nyaate yaa manguddoo teenya tan nama wallole walitti araarsitu tan obboleessa fi obboleettii wal dhabe jidduu teessee haqa namaa murtu shaayii burcuqqoo takkaaf jettee kan qalbii tantee sossobdu tan shaayii burcuqqoo takkaaf jettee haqa dabsitu beekan wallaalaan tahin beekaa beekumsa isaatiin haqarra dhaabbatu manguddummaa ishiitiin haqa dubbattu manguddoo haqa osoo beektuu daba murteessitu hin tahin manguddoo burcuqqoo shaayii takkaatiif jecha yookaan immoo nyaata gis takka hoteelaa nyaattu jecha haqa dabsitu hin tahin haqarra dhaabbadhu haqa murteessi haqarra dhaabbadhu namoota wallole walitti araarsi haqarra dhaabbadhu qabeenya ummata islaamaa bakkatti akka deebu taasisi haqarra dhaabbadhu nama qabeenyi nama tokko irra jiru akka inni badii san irraa deebu taasisi badii san irratti nama hin gargaarin miskiina biyyaan baa taa'ee qabeenya isaa dhabee bo'u qabeenyi namaa akka hin nyaatamne nama amananii qabeenya itti kennan kan inni qabeenya nama sanii san saamu kan ragaa itti hin qabne akkana way bada ragaa dhabuu jedhe biyya arabaa taa'ee qabeenya itti erga nama gandaati beekaa gandaati akaawwantii isaa irratti maallaqa buusa inni immoo qabeenya isaadhaa san ragaa ittiin qabu hin agarre jedhani
Miskintitti biyyaan baatesse imimmaan buusti. Miskintichi biyyaan baataa'e imimmaan buusa. Gaafa inni biyyatti gale qabeenya kan kee hin agarree jaan. Balaa akkanaa jala rabbi sin haa baasu. Obboleewwan kiyya kabajamoof jaalatamoo har'a waa malee viidiyoo kana isiniif waraabne. Insha Allah yeroo gabaabaa keessatti oduu haarawaa fi qophii haarawaa walii dachaanaa sheer godhi hawaasa keenya bal'aa biraan gahi. Namoota mudannoo akkanaa qaban namoota taateewwan akkanaa isa qunnaman hedduun jiraachuu mala. Atillee yoo taateen akkanaa isa qunnamuu baate warroota taateen akkanaa isaan qunname hedduutu jira. Isaan biraan gahi. Inshallah barumsa irraa argatan jeetiin abdadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaa keessanuu jiraadha.